sa'aatii kana eebbisee akka nuuf kennu mata duree kiristaana maaliif ta'uu dadhabne jedhu kutaa lammaffaa kana hubannee Waaqayyoon jireenya bara baraa karaa ittiin argannu sababa akka nuuf godhu yookaan immoo akka sababa karaa mana kiristaanaa keenya hubannee karaa irra deemnu beeknee karaan dhugaadha, dhugaan Kiristoosii, dhugaan ilma Waaqayyooti, dhugaan Kiristoosii, dhugaa kana barree, dhugaa kanarra deemnee, dhugaa kana nyaannee, dhugaa kana dhugnee dhumarratti immoo iddoo dhugaan kun nu qopheesse akka gammachuudhaan isaa wajjin jiraannu nu haa taasisu Waaqayyo abbaan keenya. Egaa akkuma yaadattani dheengaddaa kiristaanaa maaliif ta'uu dadhabne jennee akka gaafitti kaasneeti. Gaafii kana jalatti wantoota armaan gadii kutaa tokkoffaa irratti ilaallee turre ni yaadattu jedhee ni yaada. Mata duree kiristaana ta'uu maaliif dadhabne jedhu haga tokko wal gaafannee kiristaana ta'uudhaaf wantoonni nu barbaachisan wantoota lama kaasuudhaaf yaallee turre maatii Waaqayyo. Tokkoffaan maal jennee of mo'achuudha jenne. Kiristaana ta'uudhaaf namni tokko gaafa of mo'atudha. Kiristaana ta'uu gaafa jennu namni tokko Ortodoks Tawaahidoo jedhamee gaafa waammame, Ortodoks gaafa jennu daandii sirrii jechuu keenya, Tawaahidoo gaafa jennu walooma jechuu keenya. Walumaa gala daandii sirrii gaafa jennu daandiin Kiristoosii, sirriin dhugaadha, dhugaan Kiristoosii, Kiristoos jechuu keenya, barnoota Kiristoos jechuu keenya. Akkasuma tawaahidoo gaafa jennu walooma jechuu keenya. Walooma gaafa jennu Waaqayyo gooftanii Addaam ilma isaa badee akka hin hafneef jecha beenyaa isaa ta'uudhaaf, furii isaa ta'uudhaaf jedhee qaxaroon yookaan guyyaan beellamaa yeroo ga'etti qulqulleettii giiftii maaramiirraa foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu fudhate yommuu nama ta'etti gaafa nu wajjin waloomuu waloomina san ibsachuudhaaf, waloomina san hubachuudhaaf Ortodoks Tawaahidoo yookaan immoo mana Ortodoksii waloomaa jennee gaafa of waamnu yookaan immoo gaafa maqaa kanaan owwaannu maal jechaa jirraa? Kiristoos inni dhugaa ta'e sun, Kiristoos inni sirrii ta'e sun, Kiristoos inni jireenya ta'e sun dhufee nu waloomee nu fayyiseera. Fannoo irratti fayyina keenya xumureera. Amma mirga abbaasaa jira. Mirga gaafa jennu Waaqayyoo fi bitaadhaa fi mirga ta'ee osoo hin ta'in, Waaqayyoof bitaadhaa fi mirga ta'ee osoo hin ta'in, aangoo abbaa isaatiin jira. Aangoo abbaa isaatiin jira jechuun kunoo maalinni gaafa jedhamu lakki innoo duroo aangoo qaba hin turre aangoo abbaa isaatiin taa'eera jechuun maal jechuudha gaafa jennu foon waloomeessaniif dubbatamaa jira. Foon waloome suni tokko ta'eera. Tokko ta'uun isaa sun akka Sillaaseedhaa qaama afuraffaatti waaqummaadhaaf immoo amala lammaffaatti hin lakkaawwamu. Kanaaf aangoo saniin taa'eera jennee aangoo saniin dubbannaa san jennaa jennee irra deddeebinee ni barannasi ni dhageenyas. Kanaaf akkanatti barachaatii, akkanatti dhagahaatii, akkanatti faarfachaatii, akkanatti immoo tajaajilamaatii. Wantoonni kiristaana ta'uu nu dhoorgan maal ta'uudha, maal jechuudha gaafa jennee of gaafannu kaa kiristaana ta'uudhaaf tokkoffaa of mo'achuun baay'ee barbaachisaadha jennee of mo'achuudhaaf wantoota nu barbaachisan akka manni kiristaanaa nu barsiistetti ilaallee turre. Tokkoffaanii of mo'achuudhaaf sagaduutu barbaachisa jennee sagaduun faayidaalee akkamii akka qabu ilaalaa turre. Itti aansinee sagaduu gaafa jennu kaa jalqabumaayyuu saganni faayidaa gurguddaa akka qabu sirriitti ilaalleerra. Sagaduu kana garuu jalqabumarraa kan nu barsiise eenyunni abbaa keenya Addaami. Abbaan keenya Addaam erga uumamirraa jalqabee Waaqayyoof sagadaa akka ture. Kakuu haaraa keessattis gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yommuu dhalatutti sabaa sagaloonni yookaan ogeeyyonni suni bahaa fagoorraa yommuu dhufanii
mooticha Ayihud isa dhalate kanaaf erga sagadanii booda faayidaa isaan argatan ilaallee hubannee turre. Kanatti aansuudhaan gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos kadhannaa gaafa nu barsiisu gara qorumsaatti akka hin galleef kadhachuu akka qabnu. Qorumsi illee nutti dhufee qorumsa cimaa keessa yoo gallillee irra caalaa akka nutti hin cimne kadhachuu akka qabnu jechaa fi gochaan nu barsiisee akkamitti jiraachuu akka qabnu isaan wajjin nu hubachiisee nutis karaa kanarra deemuu akka qabnu nu barsiifatee akka ture hubannee turre. Inni sadaffaa irratti ilaaluudhaaf of mo'achuudhaaf wanti barbaachisu jennee ilaallee turre soomuudha. Soomiin dhukkubbii nafsee fayyisti jedhanii abboonni keenya karaa garaagaraatiin nu barsiisaa turanii ammallee soomiin baay'ee barbaachisaa fi of mo'achuudhaaf wantoonni garaagaraa yommuu nutti dhufan isaan nutti dhufan kanarraa of baraaruudhaaf baay'ee tokko barbaachisaa akka ta'e ilaallee akka turre ni yaadattu. Dhumarratti immoo wanti hojjennee akka nuuf eebbifamu wanti arganne sun eebba akka nu argatu kurnee baasuun yookaan immoo asraatii baasuun dirqama akka ta'e namni kurnee yookaan immoo asraatii baase jireenya isaa keessatti mana ijaaree dallaa itti dalleessuu akka ta'e dallaa itti gaafa dalleessu immoo namni inni heeyyameef malee namni inni akka seenu barbaade namni qulfii mana sanii qabu dallaa sanii qabu malee namni biraa seenuu akka hin dandeenye fakkeenyummaadhaan ilaallee gaafa jireenya keenyatti deebinu mallaqa keenya sababbii dhukkubbiitiin mana yaalatti sababbii bashannanaatiin mana bunaatti sababbii wayyaan uffadhaatiin wayyaa hin taane garamaa galgala bituudhaan akka birriin keenya mallaqni keenya nu harkaa hin qisaasofne akka nu harkaa hin baraaxofne kurnee baasuun akka nu fayyadu akka nu tajaajilu akka nu gargaaru baay'ee kaasnee ilaalaa akka turre ni yaadattu. Kana hin goona taanaan of mo'achuu dandeenyeerra jechuudha. Of mo'achuu eega dandeenyee booda immoo namni of mo'ate namoota birootiif jaalala guddaa qaba. Argitanii? Namoota birootiif jaalala guddaa qaba. Jalqaba nuti kiristaana taanee of mo'anne taanaan namoota birootiif jaalala ni qabna. Jaalalli nuti namoota birootiif yookaan immoo obboleeyyan keenyaaf qabnu sun immoo maalidha? Ajaja Kiristoosidha. Kiristoos maal jedhee nu ajajee ture? Walii keessaniin maal godhaa? Wal jaalladha. Walii keessaniin wal jaalladha. Gaafa wal jaalannu maal taana? Akkuma abbaan keessan inni samiirraa garraamii ta'e isinis immoo garraamii ta'a. Akkuma abbaan keessan inni samiirraa sagaleen kiyya dhagahamaa jira. Akkuma abbaan keessan gara laafessa ta'e isinis gara laafessa ta'a jedhee gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma nu barsiise gaafa of mo'annu maal taana? Gara laafessa taana. Gara laafessa gaafa taanu maal taana? Namoota biroo jaalalaan moo'uudhaaf yaallaa jechuudha. Humnaan odoo hin ta'in jaalalaan namoota moo'uudhaaf taana. Kiristaanummaan humnaan nama moo'uu odoo hin ta'in jaalalaan nama moo'uudha maatii Waaqayyo. Kiristaanummaan humnaan nama moo'uu odoo hin ta'in jaalalaan nama moo'uudha. Kana jechuun maal jechuudha? Akkamitti jaalalaan nama moona? Eenyutu jaalalaan moo'ee nu barsiise? Barsiisaan keenya amantaa keenya kan jalqabes kan nu xumures amantaan jalqabaa Kiristoosi xumurri amantaatillee Kiristoosi. Argitanii? Inni maal jedheetu nu barsiifate? Gooftaan keenya maal jedhee nu barsiifate? Akkuma beeytan obboleeyyan keessan maal godhaa? Jaalladhaa. Obboleeyyan keessan jaalladhaa jedheet jaalala san ofii isaatii gochaanis nutti argisiisa. Kiristaanummaa wanni adda godhu maatii Waaqayyoo wantoota baay'ee keessaa kan baay'ee adda godhu anillee yeroo baay'ee kan na dinqu gaafan yaadu sammuu kiyya keessatti yeroo baay'ee kan na dinqu Kiristoos osoo ofii isaatii osoo hin godhin godhaa kan nuun jedhe ofii isaatii osoo hin hojjetin hojjedhaa kan nuun jedhe yeroo baay'ee barbaadeen dhaba maatii Waaqayyoo hin beeku akka kootitti barbaadeen dhaba. Cubbamaa taanee osoo jirru argitanii irra daddarbaa keenya hundumaa dhiisee nu jaallateet namoota isin irratti kaka'an namoota isin miidhuudhaaf jedhan jaalladhaa nuun jedhe.
diina keessan jaalladhaa nuun jedhe maatii waaqayyo. Argitanii? Maaliif akkas nuun jedhe? Jaalalaan malee lolaan nama moo'uun hin danda'amu. Lolaan nama karaarraa maqsuun hin danda'amu. Nama ajjeesuun karaarraa nama maqsuun hin danda'amu. Garuu maaltu hin danda'amne? Laphee nama sanii argachuutu hin danda'amu. Argitanii? Nama sana moo'uu hin dandeenyu. Nama sana laphee isaa argachuu hin dandeenyu. Jaalala nama sanii argachuu hin dandeenyu lolaan. Jaalalaan qofa jaalala nama sanii kan argachuu dandeenyu. Nama nu miidhellee odoo ta'e dhugaa keenya argachuu kan dandeenyu yoo jaalalaa hin qabne qofaadha. Kanaaf namoota biroo jaalalaan moo'uudhaaf wantoota barbaachisan keessaa yookaan immoo mata dureewwan qabxiiwwan as keessatti qabataman keessaa inni jalqabaa maanini nama wal caalchisuu yookaan immoo loogii gochuu dhiisuu. Argitanii? Nama wal caalchisuu yookaan immoo loogii gochuu dhiisuu. Namoota hin jaallanna yoo ta'e maatii waaqayyo sirriitti naa hubadhaa. Namoota hin jaallanna yoo ta'e namootaaf hin dhiphanna hin dhimmamna yoo ta'e kan nutti aanu ofitti qabne kan nurraa fagaatu achi hin qabnu. Isa qabeenya qabu isa sooressa ofitti qabne isa hiyyeessa jennee yaannu achi ofirraa hin qabnu. Kuni firaa kuni alagaadha hin jennu. Argitanii? Nama waluma qixxee jaallanna jechuudha. Kiristaanummaan nama wal qixxee jaallachuudha. Kitaabni qulqulluun waan kana yommuu nu barsiisu akkana jedha. Seera Lewwotaa boqonnaa 18 lakkoofsa 15 irratti waan akkasii argattu. Murtii hin jallisinaa erga jedhee booda nama wal hin caalchisinaa yookaan immoo nama wal caalchisuudhaan gara hiyyeessotaa hin gorinaa jedha. Argitanii? Nama wal hin caalchisinaa. Kiristaanni nama wal hin caalchisu maatii waaqayyo. Kiristaanni nama wal hin caalchisu. Nama wal caalchisuun amala kiristaanaatii miti. Nama wal caalchisuun amala nama waaqa hin qabneeti maatii waaqayyo. Namni waaqa hin qabne maal godhaa? Jalqabumaayyuu wal caalchisa. Nama wal caalchisa. Nama wal caalchisuun amala nama waaqa hin qabneeti malee amala nama waaqa qabuutii miti jechuudha. Amala nama waaqa qabuutii miti jechuudha. Kanaaf Museen illee seera Lewwotaati irratti gaafa barreessuuf gaafa seera kana waaqayyo biraa fideetoo itti himu maal jedheeni nama wal hin caalchisinaa. Kana qofaa miti seera keessa deebii keessatti illee waanuma kana irra deebi'ee yommuu ibsu maal jedhaa? Keessa deebii boqonnaa 1 lakkoofsa 17 fi 18 yommuu dubbistan waan akkana jedhu argattu. Murtii kennuu keessatti nama wal hin caalchisinaa. Murtii kennuu keessatti nama wal hin caalchisinaa. Nama wal hin caalchisnu yoo ta'e maatii waaqayyoo kannii nuti jaalalaan nama moo'uu dandeenya. Kana qofaa miti qulqulluu Yaaqoobis boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraa jalqabeetoo gaafa nu barsiisu nama wal caalchisuu dhiisuun kuni akkam akka ta'e sirriitti nu barsiisa. Lakkoofsa 1 irraa jalqabee hanga lakkoofsa 13 sirriitti ibsa qulqulluun Yaaqoob. Yaa obboloota koo jedheet ibsa. Kitaabni Yaaqoob akkuma beeytanii kitaaba kiristaanummaa jiraatan tagbaaraawii kiristinaa የተኖረ ክርስትና kiristaanummaa jiraatameedha kitaabni Yaaqoob. Yaaqoob kiristaanummaa nama jiraateedha jedhu abboonni keenya. Isuma jiraate san nuuf barreesse jedhu warroonni kan biraa hin jiraanne jechuudhaaf odoo hin ta'in kallatti maaninni waanuma jiraate san nuuf barreesse jedhu. Isinii galee wanni jechuu barbaade waanuma jiraate san nuuf barreesse jedhaniit abboonni keenya qulqulluu Yaaqoobiin ibsu jechuudha. Yaa obboloota koo jedha qulqulluu Yaaqoob lakkoofsa 1 irraa jalqabee gaafa dubbatu. Isin waan gooftaa keenya kan ulfina jedhaan gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos gaafa ibsu. Obboleessa isaatii waliin guddatanii argitanii garuu maal jedheeti isa ibsa? Isin waan gooftaa keenya kan ulfinaa Yesuus Kiristoositti amantaniif nama wal hin caalchisinaa. Argitanii? Maal jedhee? Waan gooftaa keenya isa ulfinaa Yesuus Kiristoositti amantaniif nama wal hin caalchisinaa jedhee erga dubbatee booda lakkoofsa gara 4 irratti gadi bu'ee maal jedha? Isin gidduu keessanitti jedha garaagarummaa uumtanii warra yaada hamaan murteessan hin taane kun isinirraa haa fagaatu. Isin warra hamaadhaan murteessitan hin taane gubbaatti dubbatee jira. Maal jedhee dubbatee jira? Namoota jalqismaa waliin caalchisinaa jechaa jira. Namoota wal caalchisaniif dubbachaa jira kana. Namoota nama
wal caalchisan namoota nama gargar baasaniif dubbachaa jira kana qulqulluun abbaan keenya qulqulluun Yaaqoob jechuudha. Kuni baay'ee tokko murteessaadha. Gubbumarraa jalqabeetu akkuma dubbachuudhaaf yaale namni sooressi tokko gara waldaa keessanii yoo dhufe jira qulqulluun Yaaqoob. Namni sooressi tokko gara waldaa keessanii yoo dhufe gara mana kiristaanaatti yoo dhufe argitanii isa jalaa ol kaatanii koottuu as taa'e jettanii teessoo kennitanii fi akkasuma immoo namni hiyyeessi tokko namni huccuu gaarii hin uffanne tokko gara keessanoo dhufe achi garas taa'i hin seenin yookaan lafa taa'i miila koo jala taa'i yoo jettan ta'ee jechaa jira qulqulluun Yaaqoob. Akkana yoo kan jettan ta'e isin gidduu keessanitti garaagarummaa uumtanii jedhaan ilaala. Isin gidduu keessanitti maal uumtanii? Garaagarummaa uumtanii warra yaada hamaa murteessanitti hin taane isaan wajjin tokko hin taane yaa obboloota koo jedha qulqulluun Yaaqoob. Yaa obboloota koo jaalatamtoota mee dhagahaa Waaqni akka isin amantanitti sooreyyii taatanii yookaan akka isaan mootummaa inni warra isa jaalataniif waadaa gale akkasuma hiyyeeyyiin kun waadaan hin galamneefi isaan mootummaa waaqayyo isaaniif hin malu akkamitti nama gargar qooddu isin garuu hiyyeeyyii ni salphiftaniittu jedheetu isaanitti yoo dheekkamu ni argina jechuudha. Isaanitti yoo dheekkamu ni argina. Kanaaf yeroo maraayyuu nama jaalalaan moo'uu kan dandeenyu loogii yookaan wal caalchisuu yoo dhiisnedha. Loogii yoo dhiisne kiristaanni loogii hin godhu. Amala kiristaanummaa keessaa loogii gochuun hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Jaalalaan nama moo'uudhaaf loogii dhiisuu yookaan nama wal caalchisuu dhiisuun isa jalqabaati. Sadarkaa lammaffaa irratti dhugaadhaaf dhaabbachuudha maatii Waaqayyoo. Kiristaanummaa jechuun dhugaadha. Namni dhugaan sun galeef dhugaadhaaf dhaabbata. Dhugaadhaaf dhaabbachuu jechuun obboleessa ofii jibbuu miti. Yeroo tokko dhugaan nuuf gale jennee dhugaa qabna jennee obboloota keenya tarii dhugaa sanirraa maqan jennee yaannu keessattuu obboloota amantaa garaagaraa keessa jiran amantaa keenya kana keessaa ba'anii amantaa gara biraa kan deeman yommuu ofirraa dhiibnu ni argina. Dhugaadhaaf dhaabbachuu jechuun obboloota keenya ofirraa dhiibuu miti. Odoo ofirraa hin dhiibiin garuu dhugaa dubbachuu. Ofumatti qabnee garuu dhugaa itti himuu. Dhugaadhaaf dhaabbachuu jechuudha kiristaanummaa jechuun maatii Waaqayyo. Qulqulluun Yohaannis wangeela isaa boqonnaa 18 lakkoofsa 37 irratti waan gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos jedhe yommuu nu barreessetti akkana jedha maatii Waaqayyo. Dhugummaan wanni ani dhaladheefi jedha gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Phiilaaxoositu gaafii Phiilaaxoos isa gaafateef deebii deebisaa jira. Dhugumaatii mootiidhaa jedheetu isa gaafachaa ture waan ta'eef. Dhugumaan wanni ani dhaladheefi gara addunyaa kanaa dhufeefis dhugaadhaaf dhugaa bahuufi jedha gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Waamama maqaa isaatiif kabajni haa ta'uuti. Maaliidhaaf maal bahuufi dhugaadhaaf dhugaa bahuufan dhufe. Argitanii? Kiristaana jechuun nama Kiristoos hordofeedha. Kiristoosiin kiristaana kan jedhamtan jedhamee mitiire? Kiristoosiin kiristaana kan jedhamne yoo taane Kiristoos dhugaadha waan ta'eef inni dhugaadhaaf dhugaa bahe waan ta'eef akkasuma nutis dhugaadhaaf dhugaa baanaa jechuudha. Kanaafi namni dhugaadhaaf dhaabbatu jedhe gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Namni dhugaadhaaf dhaabbatu hundinuu sagalee koo ni dhagahaa jedhe. Namni dhugaadhaaf dhaabbatu karaa biraatiin namni kiristaana ta'e hundinuu sagalee koo ni dhagahaa jedhe gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos. Kana qulqulluu Phexros gaafa raggaasisu maal jedhee? Tokkoffaa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 22 irraa jalqabdanii hanga 23 yommuu dubbistanii waan akkana jedhu argattu maatii Waaqayyo. Egaa isin waan akka obboloota keessaniif jaalala dhugaa argitanii maal jaalala dhugaa qabaattaniif jettanii dhugaadhaaf ajajamuuf of qulqulleessaa jechaa jira. Jaalala dhugaa qabaachuudhaaf dhugaadhaaf ajajamuudhaaf of qulqulleessaa argitanii. Kan ammoo kan gootaniif maal waan ta'eef jechaa jira qulqulluun Phexros gaafa dubbatu isin sanyii hin banne irraa lammaffaa waan dhalattaniif jedha laala. Maalirraa? Sanyii hin banne irraa. Maal waan taataniif? Lammaffaa waan dhalattaniif. Namni Kiristoos irraa dhalate dhugaadhaaf dhaabbata.
namni Kiristoos irraa dhalate Kiristoos ani dhugaadha, ani jireenya, ani karaadha waan ta'eef dhugaa Kiristoos san fuuldura dhaabatee mormu. Halbeen duubatti san deebisu, sodaan duubatti san deebisu, taankii madfiin duubatti san deebisu. Dhugaadhaaf dhaabbatee, dhugaadhaaf dubbatee, dhugaadhaaf ni du'a jechuudha. Kanaaf gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama lubbuu ajjeesuu, foon keessan ajjeesuu danda'u hin sodaatinaa. Foon illee lubbuullee bakka tokkotti ajjeesuu kan danda'u sodaadhaa malee kan jedheetoo nu gorseef kanaaf. Kun nu gorseef kanaaf. Hubadhaa maatii Waaqayyo. Kana qofaa miti. Yeroo nuti dhugaadhaaf dhaabbachuu dadhabnu, dhugaadhaaf ajajamuu yommuu dinnu, wantootni garaagaraa jireenya keenya keessatti yoo dhufan ni argina. Fakkeenyaaf qulqulluu Phaawulos akkuma beektanii barsiisaa ormaa yookaan ahzaabotaa jedhamee beekama. Abbaan keenya qulqulluun Phaawulos uummata Galaatiyaa erga barsiisee kiristaanummaatti isaan jijjiiree booda ergaa garaagaraa ergaafii ture. Ergaa inni ergaafii ture keessaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 irra kan jiru har'aaf itti fayyadamuu barbaadeera. Akkana jedha. Yaa warra Galaatiyaa jedhaan kan hin hubanne akka dhugaadhaaf hin ajajamne eenyutu falfala isinitti godhe yookaan immoo isinitti hojjete jedhaan. Falfala yookaan aziimii yookaan immoo ija keessan irratti wanta akkanaa kan isinitti hojjete eenyudha? Maalidhaaf dhugaadhaaf akka hin ajajamne? Iyyasuus Kiristoos waan akka ijuma keessan duratti fannifamee yookaan immoo fakkiin fakkeeffamee kaafamee ture. Isin garuu dhugaadhaaf ajajamuu dadhabdanii. Maaltu dhugaadhaaf akka hin ajajamne isin dhoorge jedhee gaafata uummata Galaatiyaa kan. Itti aansee maal jedhaa? Boqonnuma kanarratti kitaabuma kanarratti boqonnaa 5 lakkoofsa 7 jalqabdanii amma 10 yommuu dubbistanii isin fiigicha gaarii fiigaa turtanii akkuma isiniin jedhe namoonni kun amananii kiristaana warra ta'anidha. Argitanii? Isin fiigicha gaarii fiigaa turtanii garuu gufuu isinitti ta'e dhugaadhaaf ajajamuu isin dhoorge maalinni jedha. Wanti gufuu isinitti ta'e eenyutu gufuu isinitti ta'e dhugaadhaaf ajajamuu isin dhoorgee jedha. Raacatii xinnootu bukoo guutuu bukeessaa waan hin taane isin keessatti kan fide isin keessatti kan racca'e eenyudha jedheeti isaan gaafata uummata Galaatiyaa kan. Maatii Waaqayyoo kaayyoon keenya yookaan immoo mata dureen keenya maa inni kiristaana ta'uu maaliif dadhabneedha? Kiristaana ta'uu kan dadhabneef tokkoffaa of mo'uu waan dadhabneef jennee marsaa duraa irratti yookaan immoo kutaa tokkoffaa irratti ilaallee turre. Kutaa lammaffaa irratti immoo kan ilaalaa jirru maalidha? Kiristaana ta'uu kan dadhabuuf namni of mo'achuu erga dadhabee namallee jaalalaan mo'achuu hin danda'u. Jalqaba of mo'achuu qaba. Saniin booda nama biraa jaalalaan mo'achuu. Nama biraa jaalalaan mo'achuudhaaf immoo inni nu barbaachisu maalinni? Tokkoffaa loogii dhiisuu jenna. Nama wal caalchisuu dhiisuu jenna. Lammaffaa immoo dhugaadhaaf dhaabbachuu jenna. Namni dhugaadhaaf hin dhaabbata taanaan kiristaana ta'a. Maaliif? Ilma Kiristoosii waan ta'eef. Kiristoosiin kiristaana jedhame waan ta'eef. Namni Kiristoosiin kiristaana jedhame Kiristoos dhugaadha waan ta'eef innis dhugaadhaaf dhaabbata. Akkuma inni abbummaan nu barsiisetti jechuudha. Garuu lakkii dhugaadhaaf hin dhaabbannu jennee fincillee dhugaarratti fincilaa'oo kan taanu taane hoo kitaabni qulqulluun maal nuun jedha? Namootni fincilan namoota akkamiiti? Waaqayyoo biraa maaltu isaan eeggata? Kan jedhu ammallee qulqulluu Phaawulos uummata Roomaatiif gaafa barreessuuf Roomaa boqonnaa 2 lakkoofsa 8 irratti akkana jedha. Warri ofittoo kanneen jedhaan ofittoo warri hin ajajamne finciltoota warri ofittoo kanneen jedha dhugaadhaaf ajajamuu didanii warri ofittoon kun warri fincilan kun dhugaadhaaf warri ajajamuu didan kun hammina duukaa bu'an argitanii dhugaadhaaf ajajamuu didanii hammina duukaa bu'an garuu jedha dheekkamsii fi aariitu isaan eeggata argitanii dheekkamsii fi aariitu isaan eeggata waaqayyo isaanitti dheekkama aariitu isaan eeggata. Maatii Waaqayyo kanarraa nu haa baraaru. Nuti kiristaanota Kiristoosiin kiristaanota jedhamneerra Amaanu'eeliin amantoota jedhamneerra. Amaanu'eel jechuun Waaqayyoon wajjiin ta'e jechuudha.
Waaqayyo nu wajjin ta'u, Waaqayyo nu gidduutti argamee ta'u ofitti nu araarsuusaa kana warra amaneedha nuti Amaanu'eeliin amantoota kan jedhamu. Argitanii? Waaqayyo waan akkasii kanarraa nu haa fageessu. Waaqayyo waan akkasii kanarraa nu haa fageessu dhugumatti. Inni sadaffaan obboleessa keetiif moo'amuu. Argitanii? Nama jaalalaan moo'uu kan dandeenyu gaafa obboleessa keenyaaf moo'amnedha. Obboleessa keenyaaf moo'amuu qabna. Anatu danda'a, anatu sirriidha, anatu moo'uu qaba, wantoota akkasii keessaa ba'u obboleessi kiyya na caala, obboleessi kiyya narra ni wayya. Kana kiristaanummaan. Kasoomina akkasii kana hoo eenyutu nu barsiise? Eessaa finne? Kiristaanummaan obboleessa keetiif moo'amuu akka ta'e kan nu barsiise Gooftaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Gooftaa Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos. Wangeela Maatiyos boqonnaa 18, Wangeela Maatiyos boqonnaa 18 lakkoofsa 35 irratti waan akkana jedhu ni arganna maatii Waaqayyo. Isinis yoo garaa keessan guutuudhaan obboleessa keessaniif dhiisuu baattanii jedha. Garaa keessan guutuudhaan qulqulluudhaan obboleessa keessaniif yoo dhiisuu baattanii abbaan keessan inni samiirra jirus akkasuma isinirratti taasisaa jedha. Maaliif? Hin yaadattu yoo ta'e yaa abbaa keenya jennee gaafa kadhannu maal jenna? Yaa abbaa keenya jennee gaafa kadhannu maal jenna? Hin yaadattu yoo ta'e. Yaa abbaa keenya jennee gaafa kadhannu maal jenna? Yaa abbaa keenya jennee nuti warroota nu yakkaniif akkuma dhiisnu yakka keenya nuuf dhiisii jenna. Argitanii? Warroota nu yakkaniif akkuma dhiisnu maal nuuf dhiisi? Yakka keenya nuuf dhiisi. Yoo nuti warroota nu yakkaniif hin dhiisnu yoo ta'e Waaqayyo yakka keenya nuuf dhiisu jechuudha. Karaa biraatiin maal jechuudha? Karaa biraatiin maal jechuudha? Nuti garaa guutuudhaan obboleessa keenyaaf obboleettii keenyaaf hin dhiisnu yoo ta'e Waaqayyo illee nuuf dhiisu jechuudha gabaabumatti. Nuuf dhiisu. Maaliif? Ani nama nan miidhaa garuu miidhamuu hin qabu jechaa jirra. Ani nama nan baddalaa garuu baddalamuu hin qabu jechaa jirra. Ani namarratti nan fayyadama garuu nama fayyaduu hin qabu jechaa jirra. Kun immoo ofittummaadha malee kiristaanummaa miti. Argitanii? Kun maalidha? Ofittummaadha malee kiristaanummaa miti. Kiristaanummaan ani miidhamee inni haa argatu. Argitanii? Ani miidhamee obboleessi koo haa argatu. Anatti hir'ate isaaf haa guutu jechuudha kiristaanummaan. Kiristaanummaan kanadha. Argitanii? Kiristaanummaan kanadha. Kanaafi Gooftaa Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos itti dabalee maal jedha Wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 26 hanga 28 yommuu dubbistanii waan akkana jedhu argitu. Isin biratti akkasii miti. Qooda kanaa jedha. Qooda kanaa namni isin keessaa nama guddaa ta'uu barbaadu kamiyyuu tajaajilaa keessan haa ta'u. Obboleessi kiyya na caala jechuun akkasii maatii Waaqayyo. Gadi of qabuu, kasoomina. Kana hoo eenyutu nu barsiise? Ofuma isaatii nu barsiifate. Maal godhee? Gadi of qabee. Maal godhee? Odoo isinii jedha barsiisaa fi gooftaa osoo naan jechaa jirtanuu ani akkamitti luka keessan akkan dhiqe argitanii miti jedheen. Eeyyen Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irraa hanga 17 dubbisaanii argattu. Maal jedhee? Wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 13 irraa hanga 17. Ani gooftaa keessaniif barsiisaa keessan ta'ee osoo hin jiruu miila keessanoon dhiqe isin immoo walii keessaniif akkana godhaa. Isin immoo walii keessaniif maal godhaa? Akkana godhaa. Kana kunoo fakkeenyaan isiniif kenneera. Maal isiniif godheera? Fakkeenya isiniif godheera jedhee. Kanaafi Wangeela Maatiyos boqonnaa 20 lakkoofsa 26 hanga 28 kanarratti namni nama jalqabaa ta'uu jedha. Namni nama jalqabaa ta'uu barbaadu kamiyyuu jedha garbicha keessan haa ta'u. Nama jalqabaa ta'uu hin barbaadda taanaan tajaajilaa ta'e. Tajaajilummaa keessa kan dursummaan jiru. Gaafa tajaajiltu dursa argatta. Waaqayyo fuulduratti akkasi. Teessee tajaajilamteeti miti. Gaafa tajaajiltu maal argatta? Dursummaa argatta. Argitanii? Kanaafi gaafa fakkeenya nuuf kaa'u maal jedhe? Gooftaa Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ilmi namaa iyyuu jedhe. Ilmi namaa iyyuu kan jedhu kaa ofiin ilma namaa jedhe of waaman hin beeytani. Ilmi namaa iyyuu tajaajiluu fi lubbuu isaa immoo namoota baay'eedhaaf furii yookaan beenyaa godhee kennuuf dhufe malee
tajaajilamuuf hin dhufne. Namoonni baay'een kan gufatan jecha kana wallaalaniiti baay'isee. Ortodoksota kan taatan hundi keessanuyyuu xiqsii kana sirriitti qabadhaa. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 20 lakkoofsa 28. Yoomillee taanaan hin dagatina. Waa'ee Kiristoos namoonni baay'een kan gufatan asirratti. Kan gufatan namoonni baay'een asirratti. Xiqsii kana yoo qabattan sammuu keessan keessatti yaada xiqsii kanaa yaada caqasa kanaa yoo beektan garuu hin gufattan. Maal jedhe gooftaan fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos? Ilmi namaa iyyuu tajaajiluu fi lubbuu isaa ammoo namoota baay'eedhaaf furii godhee dabarsee kennuudhaaf malee tajaajilamuudhaaf hin dhufne jedha. Amma namoonni tokko tokko maal jedhu? Kiristoos ani akkana hoom jedhee, ani akkana jedheerayi, ani akkana jedheerayi, akkana gochaa ture jedhanii karaa garaagaraatiin isin burjaajessuu yaalu. Hin burjaajeenaa maatii Waaqayyo, hin burjaajeenaa. Inni kiristaanummaa nu barsiisuu dhufe. Akkamitti Addaam Waaqayyo wajjiin jiraachuu akka dadhabe seenaa isaa irra deddeebineetoo baranneerraa ni beekna. Nuti dhaloonni kakuu haaraa garuu, nuti dhaloonni lammaffaa dhalanne gadaamessa Yordaanos irraa gadaamessa hafuura qulqulluutirraa bishaan Yordaanosiin kan dhalanne nuti kiristaanonni akkamitti abbaa ilma hafuura qulqulluu waaqa tokko jennee amannee akka jiraachuu qabnu kan nu barsiise gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosidha. Waama maqaa isaatiif kabajni haa ta'uti. Yoomillee wangeela Maatiyoos boqonnaa 20 lakkoofsa 28 hin dagatina. Ani tajaajilamuuf hin dhufe miti, tajaajiluuf hin dhufe malee, tajaajiluuf qofaa miti, lubbuu koo namoota natti amanan hundaaf dabarsee kennuufan dhufe jedhe. Kaayyoo kanaafan dhaladhe jedhe wangeela Yohaannis boqonnaa 13 lakkoofsa 37 irratti reefu hoo dubbisnu maal jedhe? Ani dhugaadhaaf dhaabbachuudhaafan dhufe jedhe. Kanaafan dhaladhe jedhe. Dhugaan maa inni? Isuma mataa isaati. Maatii Waaqayyo. Dhugaan isuma mataa isaati. Eenyu? Kiristoosiif. Kanaaf nuti dhugaa kana akka barruu fi ganamaa galgala kan manni kiristaanaa nu waamtu jechuudha. Dhugaan eenyu? Kiristoos. Dhugaa kana akka barruu fi dhugaan suni maal inni? Gaafa ilmi namaa foon qulqulleetti durbee Maariyaamii irraa fudhate, foon isheerraa foon, lubbuu isheerraa lubbuu qooddatee gaafa bahu, gaafa dhalatu, kaayyoon isaa maa inni? Tajaajiluuf, lubbuu isaa ammoo namoota hedduudhaaf beenyaa yookaan furii godhee kennuudhaaf malee tajaajilamuudhaaf miti. Tajaajilamuudhaaf ammaa barachitti ergamoonni isaa ganamaa galgala isa tajaajilu bara. Tajaajilamuu hin dhabeen. Tajaajilamuu hin dhabe. Lafa kanarratti illee isa tajaajilaa turan. Hin yaadattoota wangeeluma Maatiyoos boqonnaa 4 lakkoofsa naannoo 11 irratti natti fakkaata. Akkuma seexana san moo'een saniin booda isa tajaajiluudhaaf dhufanii dhiyaatanii ergamoonni isaa malaaktochim liyaagalagiluut qarrabu jedha. Kuni kiristaanummaa gaafa hubanne, kiristaanummaan gaafa nuu gale, kiristaanummaan tajaajiluu keessa ulfina guddaan akka jiru sinii gala jechuudha maatii Waaqayyo. Ulfina guddaan akka jiru sinii gala. Kanaaf Birhaan Alam Phaawulos yookaan immoo ifni addunyaa Phaawulos illee maal jedhee tokkoffaa Qorontos boqonnaa 9 lakkoofsa 19 irraa jalqabdanii gaafa dubbistanii waan akkana jedhu ni argattu. Ani jedha. Maaliifi gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos irraa kan baratan duuka buutonni isa barsiisaniiru waan ta'eef ani jedha laala. Ani nama hundaa irraa bilisa ta'u iyyuu jedha. Nama hundumaa irraa iyyuu bilisa ta'u iyyuu nama gara caaluuf bu'aa buusuuf jedhee nama hundaaf of gabroomsee jedha. Bilisaa bar. Argitanii bilisa garuu namoota baay'ee bilisa baasuudhaaf jedheetan of gabroomse gabran of godhee jira qulqulluun Phaawulos. Kana qofaa miti warra seeraan ala jiraatan isaaniif bu'aa buusuuf jedheen akka nama seeraan ala jiraatuttiin of taasisee jedha. Seeraan ala hin jiru bar seeruma keessa jira. Garuu akka nama seeraan ala jiraatuttan of taasise. Maaliif? Bu'aa obboleeyyan isaatiif buusuudhaaf. Obboleeyyan isaa akkamii? Obboleeyyan isaa seeraan ala jiraatan hin jiranii miti. Isaaniif bu'aa buusuudhaaf jedheen akka nama seeraan ala jiraatuttan of taasise jedha. Warra seera hin qabneefis jecha bu'aa akka buufataniif, akka fayyadamaniif, akka nama seera Waaqayyootti hin bulleettan ta'e. Osoon seeruma Waaqayyootiin bulaa jiru jedhe qulqulluun Phaawulos. Argitanii? Oduman seera Kiristoos jala jiru jedhe. Oduman seera Kiristoos jala jiru garuu akka nama seera hin qabneettan maaliif? Faayidaa obboloota koo kanaatiif jedhe.
faayidaa obboloota koo kanaatiif jedhu. Itti dabalees maal jedha qulqulluun Phaawulos? Ani jedhe karaa danda'amu hundaan namoota tokko tokko fayyisuuf jedhee nama hunda biratti waanuma hunda nan ta'ee. Qulqulluu Phaawulos isin bira gaafa dhufe isin fakkaata maatii Waaqayyo. Isin fakkaata gaafa jennu dhugaa dhiisetii miti. Isin fakkaateet gara dhugaatti isin deebisa. Kan dhugu wajjiniin dhuga isiniin jechaan hin jiru. Garuu akka nama dhuguu ta'a. Kan sobu wajjiniin soba isiniin jechaan hin jiru. Garuu warroota soban san fuudheetii gara Kiristoositti isaan booji'a. Argitanii? Warroota gajjedhanii deeman wajjin gajjedhee deemuudhaan saniin booda dinqii gurguddaa hojjechuudhaan akka isaan akka namaatitti dhaabbatanii deeman. Duuka buutonni gooftaa namoota nama nyaatan hundumaayyuu akka nama nyaachuu dhiisan kan taasisan sababbii waaqa isaaniitirraa baraniif. Sababbii waaqa isaaniitirraa baraniif. Inni dhumaa qeequu dhiisuu, qeequu caalaa gorsuu, obboleessa keenya qeequurra gorsuu yoo balleessite waan akkanaa balleessiteetta waan akkanaatirraa deebi gorfami jedhanii maal gochuu gorsuu. Qeequu gaafa isiniin jedhu qeequu bakka namni sun hin jirretti hamachuu jechuudha malee isumarratti qeequun kiristaanummaadha. Bakka inni jirutti qeequun itti himuun dubbachuun kiristaanummaadha. Qeequu gaafa hin jiru maal jechuu kiyya kaa bakka inni hin jirretti hamachuu jechuu kiyya. Galaatiyaa boqonnaa 6:1-2 yommuu dubbisnu waan akkanaa ni argina. Yaa obbolootaa jedha qulqulluu Phaawulos. Yaa obbolootaa yoo namni tokko cubbuu keessa seene hubadhaa. Yaa obbolootaa jedha yoo namni tokko cubbuu keessa seene isin warri hafuuraan jiraattani garraamummaadhaan isa deebisuu qabdu. Argitanii? Qeequu miti. Garraamummaa akka gugee garraamii ta'a jedhamnee irra miti gooftaa fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akka bofaa abshaal akka gugee immoo garraamii ta'a. Baay'ee kana lamaan kiristaana yoo taatan malee bakka tokkotti ta'uun hin danda'amu. Kuni kiristaanumni kan ta'uu danda'aniira kennaa hafuura qulqulluutiin malee namni tokko abshaalas garraamis bakka tokko ta'uu hin danda'u. Namni tokko bofas akkasuma immoo gugees bakka tokko ta'uu hin danda'u maatii Waaqayyo. Hin danda'u. Kuni kiristaana qofaaf kan kennamedha. Kiristaana yoo taatan qofa bakka tokko waan kana lamaan taatu. Maaliif kennaa hafuura qulqulluuti barnoota gooftaa fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos waan ta'eef. Argitanii? Malee namni tokko kan bofa ta'a yookaan gugee ta'a. Gugeen hin jiranii bara namoonni kiristaanummaan ala jiran gugee kan ta'an hin jiran. Kiristaanummaan ala kan jiran namoonni bofa ta'an guutan indoo bofatu baay'atee jiru zabana kana. Akkuma beeytanii jechuudha. Akkuma beeytan ana dabalate. Garuu gugees bofas bakka tokkotti ta'uu jechuun maal jechuudha? Bofummaani bofti baay'ee abshaaladha. Abshaaladha akkamitti akka of jiraachisu hin beeka. Abshaalummaa bofarraa fudhadhaa jechaa jira kitaabni qulqulluun gaafa dubarsiisu. Abshaalummaa bofarraa fudhadhaa. Garraamummaa gara laafummaa eenyurraa fudhadhaa? Gugeerraa fudhadhaa. Bakka tokkotti kana lamaanuu akka qabatudha kiristaanni tokko kan ajajan. Argitanii? Kiristaanni tokko kan ajajame kana lamaanuu bakka tokkotti akka qabatudha. Kanaaf yaa obbolootaa jedhe qulqulluun Phaawulos. Namni tokko cubbuu keessa yoo seene jedhe isin warri hafuuraan jabaattani garraamummaadhaan isa maal godhaa? Deebisuu. Garraamummaadhaan isa deebisaa. Itti hin dutinaa, itti hin wacinaa. Dogongoruu danda'a. Eeyyan hin dogongora. Namoonni baay'een hin dogongorra. Dogongoraatuma oollas hin dogongorras maatii Waaqayyo. Garuu dogongora keenya kana saaxillee nama biraatitti kennuurraa wanni inni caalumaa inni hanga danda'ameen walii obsaati irra walii darbaati akkasumas immoo karaa garraamummaatiin namni sun akka waan sanirraa deebi'u taasisu. Kanaafi itti aanee qulqulluu Phaawulos akkana jedha. Isin ba'aa walii baadhaa jedha. Ba'aa walii baadhaa. Kana jechuun maal jechuudha? Dadhabbummaan isa tokko dadhabbinna kiyya obboleessi koo obboleettiin koo dadhabbii obboleettii kooti ani dadhabbii obboleessa kooti ani baachuun qabaa jechuudha. Baachuun qaba jechuudha. Kana kiristaana akka taanu kan nu taasisu maatii Waaqayyo. Kiristaanummaan salphaa miti. Kiristaanummaan maqaa qofaa miti maatii Waaqayyo. Kiristaanummaan jireenya. Jireenya san kan jiraannu wantoota qabxiiwwan amma armaan olitti kaase kana yoo hojiirra oolchineedha maatii Waaqayyo. Yoo hojiirra oolchineedha. Kanaafi qulqulluun abbaan keenya qulqulluun Phaawulos ammallee itti dabaluudhaan maal jedhaa? Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 15 lakkoofsa 58 irratti akkana jedha.
Jabaadhaa dhaabbadhaa jedha. Jabaatanii dhaabbachuudhaaf bari obboleessa barbaachisaa maatii waaqayyo. Obboleettii barbaachisaa bara maatii waaqayyo. Jabaatanii dhaabbachuu maaliif? Gooftaan keenya gaafa inni ifa ba'u yookaan immoo gaafa dhumaasanii faayidaa malee akka hin taaneef nuun jedha qulqulluu Phaawulos. Faayidaa malee akka hin taane cimaatii dhaabbadhaa. Jabaadhaatii dhaabbadhaa. Ba'aa walii keessanii baadhaa. Wal jaalladhaa, wal utubaa. Waliif yaada. Jedhee raawwateetu gorseeti ilma isaa hafuuraa qulqulluu Ximootiyoos gaafa namoonni akka isa gargaaranii fi akka isa kabajan ergaa isaa dubbatee booda 1 Qorontos 16 lakkoofsa 10-11 immoo dubbistanii kanaaf namni tokko iyyuu si akka hin tuffannee jedha. Keessattuu obboloonni koo tajaajiltan baay'inni keenya kan tajaajila irratti hirmaachaa jirru namni akka isin hin tuffanne. Of eeggannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Namni akka isin hin tuffanne. Argitee? Namni kamiyyuu si hin tuffatinii jedhe maal jechuudha? Namni kamiyyuu si hin tuffatin jechuun waan nama tuffachiisu keessa hin seeninii jechuusaati. Waan nama tuffachiisu keessa kan seennu yoomi maatii waaqayyoo gaafa kiristaana ta'uu dadhabnu. Kiristaanummaa namatti hin lallabna ofii keenya gaafa kiristaana ta'uu dadhabnu waan nama tuffachiisu keessa seenna maatii waaqayyoo. Argitanii? Akkana akka hin taaneef yeroo mara maal gochuu qabna? Tokkoffaa of mo'uu qabna. Maal gochuu qabna? Of mo'uu qabna. Akkamitti of moona? Sagaduudhaan, kadhannaadhaan, tsoomiidhaan, kurnee baasuudhaan. Saniin booda erga of moone hoo jaalalaan obboleessa keenya mo'uu qabna. Akkamitti moona? Loogii gochuu dhiisuudhaan. Dhugaadhaaf dhaabbachuudhaan. Argitanii? Loogii gochuu dhiisuudhaan, dhugaadhaaf dhaabbachuudhaan. Qeequu dhiisuudhaan. Obboleessa keenya irratti jecha qeeqaa fayyadamuu dhiisuudhaan. Obboleessa keenyaaf mo'amuudhaan inni narra hin wayyaa, inni narra hin caalaa, odoo isa ta'ee wayyaa, inni haa dursu, anittan aana jechuudha. Kanaafi keessattuu obboloonni nama fuuldura dhaabbannee, nama fuuldura teenyee waa dabarsinu dhugumatti kiristaana ta'uu qabna. Gaafa kiristaana ta'u kennaan hafuura qulqulluu wanti nu dubbanne sun, wanti afaan keenyarraa bahu sun nama cabsee jaalalaan cabsee laphee namaa jaalalaan cabsee seenee duwwaa namaa kan guutu, hir'uu namaa kan guutu, dhibdee namaa kan fayyisu, caba namaa kan utu, kan wal'aanu. Waaqayyo sababbii hafuura qulqulluutiin waan kana nuuf taasisa jechuudha. Sababbii hafuura qulqulluutiin waan kana nuuf taasisa jechuudha. Kiristaanni tokko gaafa kiristaana ta'u bu'aan isaa kanadha jechuudha. Bu'aan isaa kanadha jechuudha. Raajichi Isaayyaas raajii isaa boqonnaa 65 lakkoofsa 23 irratti akkana jedha. Maaliif nuti kan akkana ta'uu qabnuuf? Nuti saba eebbifamoo waaqayyo waan taaneef maatii waaqayyo. Isinii jedha sanyii isaanii wajjin yookaan immoo sanyii keessan wajjin saba eebbifamoo waaqayyo waan taataniif nuun jedha qulqulluun raajichi Isaayyaas. Isin saba qulqulluu waaqayyooti. Saba qulqulluu waaqayyoo haa ta'e yoo taatan qulqullummaatu isiniif mala. Qulqullummaan jechuun immoo maal jechuudha? Jalqabuuf mo'achuudha. Nama biraa immoo jaalalaan mo'uudha. Kiristoos maal godhe? Of mo'ee nutti agarsiise jalqaba. Saniin booda namoota biraa jaalalaan mo'ee nutti agarsiise. Kanaaf yeroo baay'ee kan na dinqisiisu kan jedhee torreef isinitti himaa ture. Yeroo baay'ee kan na dinqisiisu dubbii Kiristoos, gocha Kiristoos kana kan isiniin jedhuuf. Namni of mo'uu dadhabeeti har'a kan wal ajjeesu maatii waaqayyo. Of mo'uu dadhabeeti kan wal ajjeesu waan dadhabeef. Of mo'uu dadhabeeti nama biraa mo'uudhaaf jedhee deemee ajjeesa. Nama biraa mo'uudhaaf jedhee deemee ajjeesa. Kanaaf namni of mo'u nama biraa jaallata. Of mo'uudhaaf immoo irra deddeebi'ee akkuma dubbadde ulaagaawwan 14 baay'ee barbaachisoodha jechuudha. Namni of mo'e immoo saniin booda obboleessa ofiitiif ni mo'ama. Obboleessa ofiitiif immoo akkamitti mo'ama? Loogii dhiisuudhaan, dhugaadhaaf dhaabbachuudhaan, obboleessa ofiitiif mo'amuudhaan, qeequu caalaa gorsuudhaan. Argitanii?
karaa kanaan ofiifis obboleessa ofiitiifis jireenya ta'a jechuudha kiristaanni tokko. Kiristaana taatanii ofii keessaniif qofa jiraachuun hin danda'amu maatii waaqayyo. Kiristaanni namoota biraatiif jiraachuu qaba dirqama. Obboleessa kee jaalladhu jedhamneera. Dhumarratti kan gaafatamnu wangeela Maatiyoos boqonnaa 25 lakkoofsa 36 irraa qabdanii yommuu dubbistan kan argattan dhoobodhee na nyaachisteettaa, na obaasteettaa, daara na baasteettaa, dhibamee hospitaala dhuftee na gaafatteetta dhagaafi. Obboleessa keetiif obboleettii keetiif maal gootee dhagaafi. Ofii jiraachuu miti kiristaanummaan. Ofii jiraachuun immoo ormoonni kan godhanidha. Addunyaan kan gootu kanadha. Addunyaan kan gootu kanadha. Kiristaanummaan garuu akkasiin of bira darbanii nama biraatiif jiraachuu. Waaqayyo abbaan keenya waan dhageenye kana firii gaggaarii 30 jabaannee dhaabbannee 60 cimnee goonka taanee 100 jalaa buufannee dhaaltuu mootummaa isaa hirmaattuu maaddii isaa akka nu taasifatu fedhaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Maatii Waaqayyoo guddaa galatoomaa ulfaadhaa nuuf haa turu.